Dorgommiin fiigicha qaxxaamuraa biyyaa Jaan Meedaa 41ffaa kaleessa magaalaa Finfinneetti fageenya garaagaraatiin dorgomameera. Wal dorgommii fiigicha ulee walitti kennuu yookaan riilee fiigameen kilabni baankii daldala Itoophiyaa yommuu injifatu, kilabni magaalaa Shaggarii fi humni ibsaa Itoophiyaa lammaffaa fi sadaffaa ta'uun injifataniiru. Dorgommii fiigicha kiiloomeetirii 10 dhiirota gidduutti fiigameen falmiin jabaan kan irratti mul'ate yommuu ta'u, kilaba haaraa kan ta'e magaalaa Shaggarirraa kan dhufe atileet Bookii Dirribaa injifannoo gonfateera. Atileet Taaddasaa Warquu fi Barrihuu Aragaawii kilaba humna ibsaa Itoophiyaarraa sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa bahuun xumuraniiru. Atileet Bookii Dirribaa dorgommii booda sagalee Ameerikaaf qabxii argatetti gammadaa ta'uu isaa dubbateera. Gammachuu guddaan egaa baay'ee bareedaa ture. Hojjechaan ture kan hojjedheera. Haalli qilleensas baay'ee gaariidha. Dorgomtoonni waliin dorgomnes baay'ee cimoodha. Isaan immoo injifachuu irratti baay'ee gammadeera. Haaluma wal fakkaatuun fiigicha kiiloomeetira 10 dubartoota gidduutti dorgommii taasifameen atileet Girmaawit Gabragzaabeer kilaba Gunaa irraa tokkoffaa, atileet Taaddalach Baqqalaa kilaba naannoo Oromiyaa irraa lammaffaa akkasumas Masarat Golaa humna ibsaa Itoophiyaa irraa sadaffaa bahuun xumuraniiru. Pirezidaantiin itti aanaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Atileet Gazzaaheny Abarraa barbaachisummaa shaampiyonichaa fi gahumsa kilaboonni haaraa agarsiisaa jiran dinqisiifataniiru. Federeeshiniin keenya jechuun wal dorgommiiwwan waggaa keessatti godhu keessaa isa guddaa tokko jechuun ni danda'ama. Jaan Meedaan qaxxaamura biyyaa godhamu kun keessattuu ijoollee boru bakka buutu keessaa kan argan ijoollee boru bakka buutee addunyaa irratti alaabaa biyyattii tana mirmirsitu nus bakka kanaan dabarre waan ta'eef akkaataa saniin gaggeessine akka waliigalaatitti dhugaa dubbachuuf ijoolleen dhuunfaadhaanis kilabootanis asirratti hirmaatanii jiranii baay'ee bareeda ture jechuu ni dandeenya. Egaa kaayi kilaboonni baay'ee asirratti hirmaatte akka naannootittis keessattuu Shaggar wal dorgommii kanarratti akka olaanaatitti qabxii guguddaa galmeessanitti hirmaatan jechuu ni dandeenya. Kanarratti immoo amma akka haaraatti kan hundeeffame waan ta'eef Shaggar ijoollee Oromiyaa keessaa baatu ofii jalatti hammatee kan qabu waan ta'eef ijoollee ciccimoowwan achi keessaa ba'aa jiranii akka biyyaatittis kaleessa akkuma biyya bakka bu'an jedheetanii yaadu. Pirezidaantiin atileetota Itoophiyaa Koomaandar Maarqos Gannatii gama isaaniitiin atileetonni baay'ee dorgommii akkasii irratti waan argamaniif faayidaan shaampiyonichaa olaanaadha jedhe. Dorgommii kana qaxxaamura biyyaa sadarkaa biyyoolessaatti gaggeeffamu tokkoffaa jechuudha. Kaayyoonsaa wal dorgommii atileetota biyya keenya bakka bu'anii አሁንም የ41ኛው ጃን ሜዳ ኢንተርናሽናል የሀገር አቋራጭ ሻምፒዮና የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት ሆናለች። በቀጣይ ቱኒዚያ እንዲሁም ሰርቢያ ቤልግሬድ ላይ በሚደረገው ውድድር ኢትዮጵያ ሌላ የወርቅ ሜዳሊያን ማግኘት እንደምትችል ከምንጠብቃቸው አትሌቶች መካከል አባካችሁ ይህንን ውድድር በአራተኝነት ብርቱካን ወልዴ ከሲዳማ ቡና፣ በቀነሽ ተኩ ከሸገር ሲቲ እንደዚሁም መብሪት ግደይ ከኢትዮ ኤሌክትሪክ እስከ 6ኛ ያለው እንደመያዛቸው dorgommii qaxxaamura biyyaa Jaan Meedaa kanarratti kilaboonni baay'een kan dorgoman yommuu ta'u, kilabni humna ibsaa Itoophiyaa waancaalee 4 dorgommichaaf qophaa'an keessaa 3 fudhachuun olaantummaa isaa agarsiiseera. Gama biraatiin taphni waancaa Afrikaa 34ffaa sanbata darbe eegaleera. Qopheessituun waancaa kana Ivory Coast Giinii Bisaawoo waliin taphatte goolii 2-2 morkattuu ishee injifatteetti. Foofaanaa fi Karaasoon biyya dorgommii kana keessummeessitu Ivory Coastiif galchiiwwan injifannoo galchaniiru. Taphni waancaa Afrikaa baranaa hawwattummaan isaa dabaleera. Keessumaa taphoota banisaa irratti biyyoonni hin eegamne qabxii jajjabeessaa argamsiisaa jiru. Keessumaa biyyi Cape Verde biyya waancaa Afrikaa yeroo baay'ee fudhachuun beekamtu Gaanaa goolii 2-1 injifachuu dandeesseetti. Taphoota biraatiin immoo yeroo 7 waancaa Afrikaa fudhachuun kan dursitu Masriin Moozaambiik wajjin taphachuun walqixa goolii 2-2 bahuu dandeesseetti. Taphataan kilaba Liverpool Mohamed Salah daqiiqaa 97ffaa irratti rukuttaa peenaaliitiin
goolii galcheetu Masiriin walqixa gochuu dandeessise. Haaluma wal fakkaatuun maqaa addaa Super Eagles jedhamuun kan beekaman gareen biyyaalessa Naayijeeriyaa garee biyyaalessa Ikwaatooriyaal Giinii wajjin taphachuun walqixa goolii 1-1 xumuraniiru.